Imaan Daliil Taammiroo jedhamti. Abbaa isii Daliil Taammiroo fi haadha isii Moominaa Muhammad Nuur Irraam bara 1996 dhalatte. Harmeen isiidhaa yeroo isii deessum ciniinsuu guyyaa 8 booda kan isii deesse ta'uu dubbatti. Imaan akkuma dhalatteen qormaanni dhalachuu isii irratti isii jalqabe. Sunis dhibee asmaa jedhamu kan hafuura baafachuu nama dhoorguun dhalatte. Kana malees qaamni isii baay'ee qal'aa waan ta'eef ummanni naannoo isaanii haadhaa fi abbaa isiitiin Imaan hin guddattu ni duuti waan ta'eef jecha hospitaala geessitanii itti laffa'aa ittillee dadhabaa hin oolinam mucattiin tun hin guddattu jechuudhaan namoonni haadha abbaa isiitti dubbachaa turan. Imaan qormaanni hamaan achirraa isii jalqabe. Kanas injifattee haga waggaa 13 dhibeen itti fufullee qormaata kana keessa dabartee turte. Imaan ammumayyuu shittoo wantoota qaban ofirraa dhiistee wanta shittoo hin qabne fayyadamti. Fakkeenyaaf saamunaallee yoo urgaa qabaate hin fayyadamtu. Imaan kanuma jidduutti qormaanni biraa isii jalqabuuf deemam. Imaan kutaa 4 yeroo barattu Qur'aana xumurtee hifzii jalqabuuf yeroo jettu namoota 300 ol irratti sababa dhibee isitti jiruuf jecha Qur'aana haffazuu dadhabde achirratti uummatarra lafatti kuftee turte. Achumaan ustaazni isii barsiisaa ture Qur'aana dhaabdee akkuma kitaabota qaraatu isii taasise. Qur'aana hifzii dhaabuudhaan kitaabota qara'uu fi barnoota itti fufte. Kutaa 8 yeroo geessum ministeerii fattanamuudhaaf yeroon dhiyaattum harka isii irratti wanti wahii tokko biqile. Akkuma moodeelii fattanamtee wantichi guddachaa dhufe hospitaala geessuudhaan sarjarii godhamte. Waan ajaa'ibaa Imaan akka nama biraatti marfee hadoochitu yoo waraanamtus marfeen sunis hin hadoochu. Doktorrillee waan kana hedduu dinqisiifate. Guyyaa sana soomanaa turte waan ta'eef soomana hiikim marfeelleen si hadoochee akka tasaa silaa ni dandamatta ture. Marfeen si hadoochu waan ta'eef jecha soomana kana hiikuu qabda jedhanii yeroo itti dubbatan ani du'uuf hin deemam. Erga du'uun kiyya hin oolle soomanaa osoo hin jiru haa du'u jetteetuma diddeem. Akkasitti sarjarii taate. Doktorri sarjariin nama hin ajjeesum ati garuu abjuun kee gara fuula duraatti maal ta'uu feeta jechuudhaan Imaan gaafatam. Isiinis iddoo ilmi namaa gahee hin beekne gahuun barbaada jetteen maal jechuudha jedhee gaafatam. Isiinis akka ebaluu osoo hin taaneem akka keessa koo jiruun tahuu barbaada waan ta'eef jecham ani yeroo hundaa'uu ofii koo argadheen ofii kootiin dorgoomaam rabbiin akkuma bifa addaan nu godhee waan addaa ta'e nuuf kanneen jiram ani abjuun koo jalqabaa biyya bulchuudham lammaffaa immoo iddoo namni gahee hin beekne gahuudha jechuun doktoraaf deebifte. Doktorri eessa dhalatte yeroo jedhuun isiinis Jimma tahuu itti himte. Isin warra Jimmaa mootummaa tahuu kana hedduu jaallatan jechuudhaan seeqeem. Isiinis eeyyeen mootummaa taanee addunyaan hoogganna jetteen. Haaluma kanaan qormaanni ministiriis gaheem isiinis qormaatarra osoo jirtu harkummaan isii ka sarjarii teessun irsaasa qabatee barreessuu dideef. Sababa sarjarii yookiin rifaaturraa tahuu hin beekneem harki isiidhaa barreessuu dideem. Kanuma jidduutti qormaanni xumuramuuf daqiiqaa 30 hafeeroonii fi jedhamuun harki isii hojjeteem. Akkuma ta'ee qormaata ministirii kanaas hojjetteem gara kutaa 9ffaatti dabartee turte. Kutaa 9 yeroo geessum harmeen isii bilbiltee fi markaza hifzii ustaaz Heydar Kadiir sigimootti jalqabee jira waan ta'eef kootu jettee yeroo waamtuum qormaanni biraa ammas isii qunnamam. Markazichi dhiira 65 barsiisaa jiram. Isaan hundi achi bulanii baratum. Dubartoonni namni takka keessa hin jiru. Ustaaz Miftaa Jibriil kan jedhamu hoogganaa markazaa kan turem dhiirota qofaatu as bula waan ta'eef jecham as bulanii baratu dubartiin hin danda'amtu jechuudhaan Imaanitti dubbatam. Imaanis diddeem guyyaa asitti haffazeen galgala galee mana keenya bulaanaaf ayyamaa jechuudhaan kadhatteem erga ceqeceqii fi kirikirii dheeraatii boodam Imaaniif eeyyamamem. Imaan barnoota hifziidhaa jalqabdeem kutaa 9 barachaam kutaa 9 sigimootti takkaffaa bahuudhaan Qur'aana juuza 15 xumuruun shahaadaa fudhatteem gara kutaa 10ffaatti dabarteem. Yeroo kutaa 10ffaa barattu koronaan waan dhufeef jechaam yeroo san barnoonni dhaabbatee hifziillee dhaabbateem harmeesii birateesseem garuu gara
baadiyyaatti imaltee kitaabota hadiisaa barachuu itti fufte. Achumaan koronaan tasgabbaa'ee kutaa 11tti akka deebi'uun danda'amu ergasii booda itti himamam. Ammas qormaata biraatu isii qunnamuudhaaf deemam. Qormaanni ammaa kun ammoo baay'ee ulfaataadha. Imaan kutaa 10 akka ji'a afuraffaa osoo barachaa jirtu warri hamii malee hin beekne maqaa isii busheessuu jalqaban. Sababa iddoo barnoota quraanaa fi barnoota akaadaamiitti dhiirota waliin hariiroo qabduuf jecha maqaa fokotaa itti moggaasuudhaan isii busheessan. Dubartoonni iddoo quraanaa hin jiran naannoo isaaniitti dubartoonni umrii isaanii waggaa 10tti heeruman barnoota irratti hin argaman. Wanti isaan jabeessanii dubbatan dubartoonni naannoo isaanii heerumaa fi fuudha qofam. Baradheen bakka guddaa gaha jechuun ijoollee naannoo isaanii biratti kan hin argamne yoo ta'u, Imaan jamaa muslimaa mana barumsa isaaniitti barattoota shamarranii irratti amiira taate kan hoogganaa turtee fi barumsa koorsii ulfaataa barsiisaa kan turan yoo ta'an ijoolleen muslimaa akka barumsaan takkaffaa baatuuf irratti hojjechaa turu dubbatti. Hiriyyaan isiidha kan dii waliin baratanis dhiira waan ta'eef jecha kan jamaa muslimaa keessa waliin hojjetanis dubartoota waan ta'eef jecha yeroo dargaggummaa namaa kanam namoonni baay'een dhiira waliin si dhaabatee waa tokko haasa'aa jiru yoo si arganis si shakkaniituma maqaa si balleessu jechuun kan dubbattu Imaan. Garuu ta'us haadha muumintoota Ayyoo Aishaanuu hamii namaa jalaan baane waan ta'eef hedduu obsuun narra ture jechuudhaan dubbatti. Bakka hamaa isaan jedhan sana osoon dhaabbadhee rabbiin har'aasiin nan ga'u ani silaa bootaa kana gahee har'allee hin milkaa'uun ture jetti. Harmeen isii jajjabeessaa turtus abbaan isiidha mana kiyyaa narraa bahee si arguun barbaadu jechuudhaan Imaan akka mana sanii baate akkoo isii kan jimma jirtu barattee akka deebitu taasifamte. Akkoon isii nama barate waan taateef jecha kitaaba Rawdatul Anwaar jedhamutti kennite. Seenaa Aishaan gaafa hamiin irratti jalqabame gaafa maqaan isii balleeffame dubbisi jetteen Imaan ji'a 2 dukkana keessatti boo'ichaa fi du'aayiidhaan kitaaba Rawdatul Anwaariin dubbisaa dabarsiteen. Haala kana keessatti bara 2013 obboleettiin harmee isiidhaa akhiramte. Abbaan isii Imaaniin bira dhufuudhaan yaa ilmoo koo hamii namaa sanammaan hubadhe dhiifama naaf godhi si fudhadheen gara biyyaa galla jedheen. Erga ji'a 2 booda gara biyyaatti deebite. Garuu harmeen isiidha hamii isii irratti gaggeeffameef obboleettii isii ka isii jalaa akhiramteef jecha hedduu miidhamtee isii dhukkubuu jalqabam. Baruma 2013 ji'a 6ffaa keessa harmee isiidha ka isii dhukkube kanam abbaan isii motora irra kaa'ee iddoo makiinaatti geessuudhaan gara hospitaalaatti geessuudhaaf yeroo jedhu Imaan ammoo miila qullaa jala fiigaa turte. Akka waan dhaammannaa wahii isiitti fakkaachaa ture. Ergasii booda gara mana hospitaalaa yeroo geessan hospitaalli harmeen isiidha kaansariidhaan qabamuu itti hime. Harmee isiitiif qaaxaroon qabamee gara manaa deebitee dhibeen itti hammaattee ergasii booda qaaxaroodhaaf jecha yeroo hospitaala deebitu Imaan nama harmee isiidha hospitaala isii waliin geessu dhabuudhaan namoota harmeen isii oolmaa biraa qabdu dawwaltus namoonni sun isii jalaa dubbatanii isii waliin geessuu didan. Boodarroofuma isiitii akka nama guddaatti yaaduudhaan harmee isii hospitaala geessuuf mudhii isii hidhattee hospitaala Jimmaa geessite. Hospitaala Jimmaatti harmeen isiidha waldhaanamuu jalqabde. Abbaan isii achitti kan isii eegaa ture yoo ta'u harmeen isiidha kaansarii dhiigaatiin waan qabamteef jecha dhiiga irraa dhiquudhaafis hedduu rakkachaa kan turte Imaan guyyoota hanga harmeen isiidha dhukkubsachaa jirtu kanam dawaa bituu fi dhiiga harmee isii irraa yaa'u guyyaatti yeroo 4 irraa dhiquudhaan dabarsite. Yeroo dawaa bittu maaltu harmee kiyya mudata jettee yaaddawaa deebiti. Haaluma kanaan guyyaa Jum'aataa dhaqanii sanbataa fi dilbannis dabre. Harmeen isiitis laaffachaa dhufte. Guyyaa Wiixataa akkoon isiitii fi abbaan isiitiis dhufan. Abbaan isii jidduun duraanis numa dhufam. Harmeen isii guyyaa san ijoollee kiyya 4 amaanaa isinitti kanneen jira. Yoo amaanaa kana nyaatan boru fuula rabbiitiin isin gaafadha jetteen. Akkoon isii immoo shahaadaa isii barateessee jechuu jalqabde. Imaan rifattee nama du'uuf shahaadaa jedhamti akkoo maaliif akkana shahaadaa jetta jennaan akkoonis shahaadaan zikriidhaa bar. Imaan ani ni rifadhaa dhiisi jettiin. Harmeen Imaan
ani Allah malee rabbiin biraa akka hin jirre onnee kiyya keessatti ergaan qabadhee tureen jiram waan namni jijjiiruu miti yaa ilmoo koo jette guyyaan kibxataa gihim sa'a jahatti ilmoon koo eessa jirti jettee harmeen isii osoo ilmoon isii bara jirtuum iimaaniin of bira barbaaddi iimaan kunoo nin jira harmee jettuus harmeen isiidha iimaaniin arguu hin dandeenye garuu abbaa isiitii fi akkoo isii ni garti ilmoon koo eessa jirti jettee gaafatti iimaan ammoo ni bo'si haaluma kanaan guyyaa roobii akkuma ciisteen iimaan abjuudhaan harmee isii agarti akkoon isii harka isiitii fi harmee isii kan wal qabatee jiru yeroo addaan baaftu harmeen isii immoo ilmoo tiyyatan jalqabaa fi tan dhumaa nagayattinaaf ja'aan ilmoo koo sadaffaa fi lammaffaanis nagayattinaaf ja'aan jettee dhaammatti iimaaniin nagayatti jechuu kana silaan feene fudhadheen deemuu ni barbaade garuu nama lamaaf namni eeyyamu waan jiru waan fakkaatuum isii fudhadhee deemuufis naaf hin eeyyamne osoo danda'amee fudhadhee deemeen natti tola jetti garuu akka hin danda'amnes beekeetiin jira jechaam uffata adii tokko lafarra harkifamaa kan deemu tokko uffatte akkasitti boo'aa dugdeetti kannite iimaanii fi ijoollee biraa deemte akkasitti iimaan abjuu kana argite hirriibarraa yeroo kaatu akkoon isiidha harmee isiirraa oksijiin irraa baasaa jirti iimaanis hafuura baafachuutu isii rakkisa maaliif irraa baafta jettiin akkoonis mee doktara waami jetteen fiigdee doktara waamtee doktorri oksijiinitti deebisee guyyuma kana keessa oolanii halkan gahee hospitaala keessa intala afaan oromoo malee amaariffa beekne tokkotu jiram doktorri amaariffa malee hin beeku iimaan bira dhufeem kottuumee turjumaana tahinu jiddutti jedheen boru opereeshinii godhamuuf deemta dawaa iddoo akkanaatii bitatteehii jedhiini gaafadhu jechuudhaan iimaanitti himam intala oromoo saniin yeroo isiin doktorri akkana siin jedha jettuun intalli oromoo sun maaliif dursee natti himin doktorri akkaan opereeshin ta'uu hin beekne jechuudhaan rifatti doktorri immoo anitti himeen ture afaanii waan waliif hin galleef isii waan anitti himu hunda ishii na jalaa jechaa turte akkasitti anaa fi isii waliin aseegne jedhe doktorri iimaan doktoraa fi intala oromoo san akka walii galan erga gootee buudam jiddumatti doktorri gara harmee isii bira deemeem oksijiinii sirraa baasee harka harmee isiidhaa sirreessuu jalqabeem iimaan harmeen isii akhiramuu hubatte kunoo namoonni hedduunis dhufanii hospitaala jimmaatii baasuun makiinaa fiduudhaan gara biyyaa qajeelan achii waan hunda gochuun janaazaa isii irratti salaatuudhaaf yeroo manaa baasan iimaan janaazaa jala deemuuf lafaa kaate namni isii qabuudhaaf yaala gariin gadhiisaa jedhaa iimaan boo'aa hin jirtu waan taateef jecham maaliif qabdu jedham boodarraa dhiironni lama iimaaniin qabanii dhoowwan harmeen isiidhaa osoo hin akhiramin akka duutu abjuu wahii argiteen hubattee turte abjuu sana keessatti iimaanii fi harmeen isii safara bareedaa tokko dhaqan bishaan wahiitu achi jiram bishaan sanii asitti iddoon isaa hin bareedu bishaanii gamatti ammoo iddoo bareedaatu jira bishaan sanii gamatti dallaa wahiitu jiram dallaa sana keessa daagata warqiitu jiram daagata sanirra haboo isii kan akhiramtee turteetu dhaabbatee seequudhaan baga nagayaan dhuftan isin lameen keessaa tokko yeroo dhiyootti iddoo bareedaa kana nu bira dhuftu jetteen harmeen isii ani ilmoo koo dhiisee dhufuu hin barbaadu jetteen haboon isii ammoo lakkii kophaa kee malee dhufuu hin dandeessu yookiin isiitu dhufuu qaba malee isin lachuu dhufuu hin dandeessan jechuudhaan kirikiriitti waliin seenan iimaan abjuu kana keessatti hin dubbattu inuma callisti garuu bootaan ni bareeda jettiin harmee isiitiin abjuu kanaan akka duutu harmeen isii hubattee turte harmeen isii akkuma abjuudhaan argitee akhiramtee janaazaan isiitiis awwaalamee jiram iimaan qormaata jabaa amma keessummeessuuf deemti ijoollee durbaa obboleeyyan isii sadi guddisuu fi barnoota isii barachuu gadda harmee isiitiin abdii kutannaa isiitti dhufe injifachuuf qormaanni jabaan isii qunnamee barnoota dhaabuuf yeroo murteessitu barsiisonni isiidha yoo isiin hin baranne mana barumsaatu akka gadhiisanii
fudhatanii bahan dubbachuu jalqaban. Faayinaala seemistara takkaffaa qoramuu baatus qormaata seemistara lammaffaa qoramuudhaan daarikteerri qabxummaan sun akka baay'ifamuuf garuudhaan kutaa 11ffaa xumurte. Abbaan isaanii rakkoo maallaqaa qabaachuu baatus waa'ee abbaa isii kana dhiisi jechuudhaan callisteetuma bira dabarte. Guyyaa takka ijoolleen isaanii beela'anii waan nyaatan yeroo manaa dhabanitti kophee ofirraa qabdu firoota abbaa isiitiif gurguruudhaan boqqolloo bitte shiroo ijoollee isaaniitiif hojjatte. Yeroo san qormaata hamaadha ture. Birrii mindaa xurataa kan harmee isii irraa argamu qusachuudhaan hojiiwwan akka baradoo hojjechuu, daabboo difoo hojjechuu jalqabde. Jiruu isaanii itti fufuun kanuma jidduutti sarjariin harka isii ji'a jahaan itti fufaa osoo jirtu obboleettiin isii xiqqoo Mufriyaat jedhamus dhukkubsachuu jalqabde. Mufriyaat gara hospitaala Jimmaarii fargodamuun dooktarri dhibeen isii dhibee onnee tahuu itti himuun rifaatuu biraa itti tahe. Ta'us garuu jecha harmee isii tokko yaadatte. Yaa ilmoo koo, yeroo an du'ee booda jiruun keessan qormaataan guutamam. Wanni beekuu qabdan yeroo qormaanni tokko jabaan dhufu milkaa'inatti darajaa takka ol dhiyaachuu akka hubattan jettee gorsaa turte. Obboleettii isiis waldhaanaa kutaa 12 xumurte. Qormaanni biyyoolessaa gahe. Qormaanni biyyoolessaa yeroo isii sana yuunivarsiitiitti akka qoraman murteen kenname ministeera barnootaarra yuunivarsiitiitti qoramuudhaaf deemti jechuudha. Barnoota barachuun kaayyoo harmee isii waan ta'eef jecha Imaan kaayyoo harmee isii galmaan gahuudhaaf imala jalqabdi. Qormaata biyyoolessaa qoramuuf gara gibbii yuunivarsiitii magaalaa Jimmaatti imala jalqabdi. Imaan akkuma gara Jimmaa deemuu jalqabdeen konkolaataan isaan dura deemaa ture tokko garagaluun odeeffannoon kun obboleettiiwwan isii dhaqqabam. Imaan teenya duute jechuun ijoolleen isaanii rifatanii rifaatuudhaan gara Jimmaa yuunivarsiitii dhufanii Imaanii ilaalanii erga arganii booda harmee keenya nuti bakka si buufannee jirra, nuti si dhabuu hin dandeenyu, erga lubbuun nuuf jiraattee si argine jedhanii gara manaatti galan. Imaanis gara gibbii seenuudhaaf deemti. Yeroo gibbii seenuudhaaf deemtu poolisii federaalaatiin fattashamuu jalqabdi. Kanuma jidduutti Imaan poolisii isii fattashaa jirtuun wantoota biraa fattashtee jirta waan ta'eef quraana fattashuu hin dandeessu jechuudhaan kirikiriin uumame. Itti gaafatamaan poolisii federaalaa dhufe gibbii baxabbaxuuf dhufte jechuudhaan akka gara mana isaanii deebitu qormaata dhiistee ajajamu. Imaanis lifaatii koo waggoota 12 amantaa kootu naaf caala jettee gara mana isiitti qajeeluuf yeroo jettuum ijoolleen aanaa isii hundi nuti isin fatanamnu jechuudhaan gara mana isaanii qajeelan. Kana jidduutti poolisoonni rifatanii Imaaniin qaban. Poolisii federaalaa kan muslimaa waamanii qur'aanaas fattashanii ergasii booda gara gibbii seente. Akkuma gara gibbii seenteen Imaan soomanaan oolte. Yerooniif yuunivarsiitii seenuun kaayyoo harmee kiyyaa waan ta'eef nazrii soomanuu qaba jettee ofirratti gootee turte. Soomana afaanii qabdi. Kanumaaf kana jidduu ijoolleen dhufanii kaaffee laaltaa koottu jedhanii doormiidhaa baasan. Erga doormii baatee bakka kaaffee sana dhaqxee bootam osuma isaan nyaata eeggataa jiranii jidduu kanatti nyaanni kaaffeedhaa dhumuudhaan girri wahii barattoonni kaasanii poolisoonnis dhufan. Jidduma poolisoonni dhufan kana ijoolleen Imaaniin darbatanii dhagaa wahii irratti kuffisuun Imaan akka malee waan dhagaan mataa isii keessa rukuteef achumaan lafatti kuftee dubbachuus hin dandeenye, lafaas ka'uu hin dandeenye. Namni Dooktar Mullugeetaa jedhamu kan yeroo sanitti gaafatamaa nyaataa ture lafaa kaasee yeroo sana boodam Imaan ofillee hin barreem. Imaan guyyaa jimmataati kan akkas taate. Guyyaa sanbataa garuu paaraalaayiz taate miilli isiin socho'u. Imaan yeroo hamaa sana keessaa waan hamaa isii qunname sana kan isii dabarsan doktoroota kanneen akka Dooktar Qananiisaa pirezidaantii itti aanaa yuunivarsiitii kan ture yoo ta'u Dooktar Qananiisaa hedduu galatoonfatte. Qormaata hamaa san keessatti Imaaniin kan socho'uu hin dandeenye isii kana kunuunsaa turuu isiitiif hedduu galatoonfatte. Imaan
qormaata siifiksii yeroonii fi qoramuudhaaf jettu gaaffii shan qofa erga hojjettee booda hafuura baafachuu dadhabdee achumatti dhiisteem gaafuma shanan san qofa argatteem kana jidduutti qormaata akkuma teetee qoramteem erga baatee booda qabxiin yuunivarsiitiidhaa isiidhaaf dhufuu hin dandeenyeem achumaan kufaatii kanaas akka milkaa'ina jijjiiramu hubatteem dhugumatti kufaatii keessas milkaa'inni jiraachuun dhugaa tahuu amma barachuuf deemti ergasii kolleejii Grand Valley jedhamu barachuun accounting and finance departmentiidhaan qabxii olaanaa galmeessitee waancaa fudhatte waan nama ajaa'ibu sababa dhibeen itti deddeebi'uuf guyyaan du'uun beekamu jechuun islaamaaf waan tokko gochuun qabam yeroon du'u akkaan gammadaa du'u waan addaa hojjechuun qaba jechuun kitaaba ajaa'ibaa Dr. Sheek Muhammad Hamiddiiniin gulaalame kan macaafa qulqulluus ta'e Rawdatul Anwaar irraas maddoota garaagaraa fudhachuudhaan wantoota jajjaboof keessaa qabu goobana addunyaa fi akhiraa kan jedhu afaan Oromoon barreessite karaa afaan Ingilizeenyaatti illee deebisaa kan jirtu yoo taatu Sheek Muhammad Hamiddiin isii jajjabeessee eebba kitaaba irratti illee akka argamu isiidhaaf dhaamsa dabarseef kitaabota shan kan biraas barreessite humna ittiin maxxansitu dhabdee yeroo ammaan tanaa kan isii bira jiru yoo ta'u imaan milkaa'ina har'aatiif jalqaba irratti rabbii isii galatoonfatte harmeen isii jiraachuu baattus harmee isii kan galatoonfatte lammaffaa irratti maatii harmee isiitiif namoota isii waliin dadhaban hunda galatoonfachuudhaan xumurte imaan namoota jajjabaa biyyi keenya qabduudha seenaa kanarraa akka waan gaarii baratan abdii qabna galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna.